ሳለው አንጀትስ ደነደነ ወንድም ያላመሉ በወንድሙ ጨከነ ምን ነው ምላሽ ተፋ አኼራን አስታወሺ ታሌ አወል ገራኑ ላለታ እጂሚ ማኒ ሆነኑ ሆላታ ማሲካዳኔ ኤሪሚ ማንኬኛ ማዲፍ ገዶጎታ gara baati torbaaf saddeeti jira jechuudha. Isin hunduu akka ishee gootanii nu qarqaartan sagalee akka nuu taatan ilmaan Oromoodhaa akka mana hidhaa kana keessaa baanu akka du'aayii nu gootanii ishee fudhaadhamee namni haa heddummaatu ishee waliin godhaatii waliin tattabarraa nama dhukkubsatu jechuudha kan laafanii jiran jechuudha. mootummaattis himnee jirra mootummaan wanti inni nu godhan jiru maaliif waan akkanaa dubbatanii jedhanii nama tumanii yaala takkan arganne jechuudha namni kun jechuudha. Yaalli takka hin jiru jechuudha rabbiin kenna yoo dawaa nu godhe malee isin garuutu sagalee nuuf ta'u isinirra jiraataadha jechuudha. Arguu jirtan jechuudha nama guddaadhaan dhukkubsatanii isaan qofaan jechuudha namni dhukkubsatee as keessa jiru hedduudha nama hedduudha jechuudha akkaan heddummaataadha jechuudha.